jaalatamera, ani jaalatamera. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaanee sagalee Waaqayyoo walii wajjin dubbifanna. Haleluuyaa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akka ta'e. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbi akkati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homti nuu yoo Waaqayyo isaa wajjin ta'e malee milikkita tamma gochuu dandeessu kanaan godhu jedheetu taasee Niqoodimoos gooftaa Yesuus Kiristoositti. Niqoodimoos gaafa gaaffii kana gaafatu waa'ee mootummaa Waaqayyoo baruu barbaadee miti. Waa'ee lammaffaa dhalachuu baruu barbaadee miti. Dinqisiifannaa Kiristoosiif qabuu fi hojii Yesuus Kiristoos hojjetu laaleetu halkaniin gara Yesuus Kiristoos dhaqe. Sababii Niqoodimoos halkaniin gara Yesuus dhaqeef yeroo sana ari'annaa guddaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti gaggeeffama waan tureef bartoonni ari'amaa waan turaniif innis biyyaa biyyarra deeme sagalee mootummaa Waaqayyoo yaachuu isaa lallabaa waan tureef inni kun immoo Fariisaawwiidha barsiisaa seeraati. Niqoodimoos namni jedhamu kun jaarsa nama guddaadha. Dura bu'aa Yihuudootaatidha Macaafni qulqulluun. Halkaniin gara Yesuusiin dhaqee gaaffii kana gaafate. Gaaffii inni gaafate dinqisiifannaa isaa ture. Dinqisiifannaa Yohaannis akkaataan itti nu barreessetti akkaataa ajaa'ibsiifachuu isaatii ture. Haa ta'u garuu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa deebisee fakkee dhuguman siin jedha eenyuyyuu yoo olii dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo galuu arguu hin danda'u jedhee jedha. Dubbannu mootummaa Waaqayyootti kan galamu barumsaan miti. Mootummaa Waaqayyootti kan galamu dhaaluudhaanis miti. Mootummaa Waaqayyootti kan galamu waajjira yookaan immoo dhaabbata amantaa baay'ee keessa jiraachuudhaan miti. Namooti baay'een dhaabbata amantaa isaanii maqaa dhaatu. Dhaabbata amantaa kana keessatti guddadheeranii isa afaan Amaariffaan dirijjitii jennu sana jechuudha. Sana keessatti baay'ee maqaa dhaatu. Namichi kun barsiisaadha. Macaafa seera Musee guutummaatti nama dubbisee nama barsiisuudha. Lakkoofsa 9 irraa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ati barsiisaa Israa'eliin taate kanan beektutti hin jedhullee argina. Mootummaa Waaqayyootti galuu kan dandeenyu macaafa beekuudhaanis miti. Macaafa lallabuudhaanis miti. Macaafa barsiisuudhaanis miti. Mootummaa Waaqayyootti galuu kan dandeenyu dhalachuudhaan. Dhalachuun inni jalqabaa du'a nutti fide. Dhalachuun inni addaamirraa dhalanne du'a nutti fide. Sababii addaamirraa dhalanne namni dhumaa du'aa rage. Karaa afuuraa du'oo turtanidha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 illee. Ati biyyoorraa dhufte biyyootti deebitaan illee kan inni dhufe addaamirraa dhalachuudhaan. Hiddi addaamirraa dhalate hundumtu dhalooti addaamirraa dhalatan hundumtu du'oodha. Har'ayyuu saayinsistii ta'uu danda'a, piroofeesarii ta'uu danda'a, abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a. Hammamoo guddatu malee addaamirraa dhalateera taanaan addaam jalqabaarraa dhalateera taanaan du'aa. Kana wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti isatti kan namni jireenya bara baraa qaba jedhee kan itti namanne immoo itti faradameera. Firdii mana murtiituun ta'e firdiin bara baraatti murtaa'eera. Nama Yesuus Kiristoosiin hin qabneef jechuudha. Kanaafuu dhalachuu barsiise gooftaa Yesuus Kiristoos. Dhalachuu gaafa barsiisu Niqoodimoos immoo akkasidha. Akkamittiin an deebi'ee gadameessa haadha kootiitti deebi'uu danda'a? Ani jaarsadha. Ani nama guddaadha akkamitti an deebi'ee gadameessa haadha kootiitti deebi'uu danda'a? Gooftaa Yesuus kan dubbatu waa'ee dhalachuu hafuuraati. Niqoodimoos kan dubbatu garuu waa'ee dhalachuu fooniiti. Har'umayyuu konseptiin dhalachuu foonii kan hafuuraa namoota baay'ee gidduutti wal dhabdee baay'ee kaasa. Sammuun namoota baay'ee sin araaramne kanarratti. Maaliif jennaan namooti baay'een dhalachuu isa kan foonii kana sammuu fuula qaamaan mul'atu bodii keenya kana waan beekaniif abaluu dhalachuu isaati. Dhalachuu isa kanaan herreeku. Yesuus immoo kan dubbate dhalachuun isa kan hafuuraati. Lammaffaa yoo dhalatte malee mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessu. Galuu miti arguu hin dandeessu. Akkam godheen dhaladhaadha gaaffii Niqoodimoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee dhalachuu lammaffaa kana gaafa kaasu qilleensi eessa akka dhufuuf eessa akka dhaqaaru akkuma hin beekne warri olii dhalatan akkasuma dhaa'e. Warri olii dhalatan, warri Kiristoos irraa dhalatan, warri Waaqayyo Abbaa irraa dhalatan, warri fannoo irratti dhalatan yaadi isaanii akka yaada namaa miti, dubbiin isaanii akka dubbii namaa miti, ilaalcha isaanii akka ilaalcha namaa miti. Wanti namni jedhu isaaniif hibboo ta'uu danda'a, wanti isaan jedhan namatti hibboo ta'uu danda'a. Maaliif jennaan isaan waan hafuuraa dubbatu namni kan foon dubbata waan ta'eef yeroo baay'ee asumatti Kiristoosiif Niqoodimoosiin akka isaan walitti hin araramne kan godhe Yesuus hafuurarraa dubbata, Niqoodimoos immoo isa kan gadameessa gara haadha namaa dubbata.
ibsuufi gaafa barbaadu Yesuus akkee dhuguma sitti himaa Museen lafa onaa keessatti fannoo hojjetee namoonni gara fannoo lalan akka fayyan akkuma gochaa ture fannoo irratti yoo dhalachuu baatte hojii Kiristoos hojjetetti yoo amanuu baatte mootummaa Waaqayyoo hin galtu. Hojii Kiristoos hojjete hundi isaa xumuramee mootummaa Waaqayyootiif nu qopheesseera. Sichi hojjennee hojii Kiristoositti waan daballu hin qabu. Hojii Kiristoos hojjetetti waan itti gumaachinu hin qabu. Waan itti daballu hin qabu. Namoonni baay'een qajeelummaa isaanii, qulqullummaa isaanii, jireenya isaanii gaafa hedatan, gaafa lakkaa'atan mootummaa Waaqayyootti waa dabalachuu barbaadaniitu. Asumaan sammuu keessan akka inni qulqullaa'u kan hin barbaadu mootummaa Waaqayyootti amanuu duwwaadhaan galama malee hojiidhaan hin galamu. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee kakuu moofaa keessatti Museen akkamittiin fannoo hojjete sibiila borrajjiirraa bofa kan fakkaatu sasaan iddoo sanarraa hojjete akka namooti fayyanii fi namoonni gara fannoo sanaa lalan akka fayyaniif ajaja baaseefi ture. Nuun kan hiddamne baay'ee hiddaa bofaa miti, hiddaa dhukkubaa miti. Kan ittiin amma hiddamnee jirru hiddaa du'aa cubbuuti. Kanatti kan nama hiiku tamiyyuu jiru. Manni qorichaa, manni yaalaa biyya keessaaf ala jiran kamiyyuu ispeeshaalistiin dhumaa du'a cubbuutti nama hiikuu hin danda'u. Kiristoos garuu olii dhalachuu dhi'aan namooti amanan hundumtu jireenya bara baraa akka qabaataniif nu kaase. Mootummaa Waaqayyoo keessa waa'ee mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu ergaan Phaawulos warra Efesooniif barreessu akkas kan jedhu Efesoon boqonnaa 2 lakkoobsa 4 kaasee kan jedhu isinii dubbisa akkas kan jedhutu jira Efesoon boqonnaa 2 irraa. Akkee araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa guddaa sanaan nu jaallate araarri Waaqayyoo guddaa waan ta'eef lakkoobsa 5 nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'ootaan utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanii jedheeti karaa Kiristoos Yesuus Isuma wajjin du'aa nu kaase Isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nu kenne nu teessise. Mootummaa Waaqayyoo keessa ammayyuu amantee tataan mootummaa Waaqayyoo keessa jirti. Mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuun fooniif miti, dhiigaanis miti. Fooniif dhiigi kun akka mootummaa Waaqayyoo hin galle Phaawulos Qorontos boqonnaa 15 irratti kaase. Foonni kun mootummaa Waaqayyoo arguu galuullee hin danda'u. Mootummaa Waaqayyoo keessa maaliin teenye nuun amma Kiristoosii wajjin Isumatu Waaqayyoo abbaatu Kiristoosii wajjin akka duune Kiristoosii wajjin du'aa kaane mirga abbaa mootummaa Waaqayyoo keessa nu teessiseedha waan darbeedha paastiidha baay'ee. Waan gara fuulduraatti ta'u miti nu teessisaa miti amantii tataan irrayyuu mootummaa Waaqayyoo keessatti mootummaa Waaqayyoo baay'ee guutummaatti ganaa mul'ata amma garuu mootummaa Waaqayyoo gidduu keenya jira mootummaa Waaqayyoo isa gidduu keenya keessa jiru isa nu gidduu jiru kana dhannan dubbachuu barbaada mootummaa Waaqayyoo keessa nu teessise waan jedhuuf mootummaa Waaqayyoo keessa qabeenyaadhaan hin ta'an mootummaa Waaqayyoo keessa beekumsaanis miti mootummaa Waaqayyoo keessa Kiristoositti amanuu qofaan ta'u kanaaf namni Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhate hojii Kiristoos fannoo irratti hojjete kan amanu hundinuu mootummaa Waaqayyoo keessaa iddoo qaba. Namichi jaarsi kun barsiisaa guddaa inni Niqoodemoos jedhamu kun kwaalitii yookaan wanta gurguddaa afur qaba. Namichi kun barsiisaan Israa'el kun tokkoffaa nama macaafa beekuudha barsiisaa Israa'el jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni barsiisaa ta'e dhugaa baheeraaf. Barsiisaa jedhamanii waamamu biyya Israa'el keessatti baay'ee rabuu jedhanii Yesuusin waamaniiru. Namoota macaafa Musee guutummaatti nama fixaniiru. Nama macaafa qulqulluu kana guutummaatti beeku. Namni macaafa kana guutummaatti beeku garuu waa'ee mootummaa Waaqayyoo hin beeku. Har'umayyuu namoonni baay'een macaafa kana barsiisu garuu mootummaa Waaqayyoo miti. Macaafa isaan barsiisaadhaan waa'ee biyya lafaa kanaati. Waa'ee jireenya fooniin kan wal qabatu. Namichi kun macaafa qulqulluu beeka. Lammaffaa namichi kun dura bu'aa Yihuudootaati. Dura bu'aa Yihuudootaa jechuun akka bara sanaatti shongoo yookaan immoo geggeessaa bara Musee warra hojii gargaaran hojii bulchiinsaa warra gargaaran Museen abbiyyoo isaa nama 70 akka naddaan fo'atuuf Hetroon yeroo gorseeni dura buutota Yihuudootaa namoota murtii laatan nama 70 jira. Namni kun Niqoodemoos kun silxaana yookaan aboo kanallee qaba. Poozishinii kanallee qaba. Dura bu'aa Yihuudootaati garuu mootummaa Waaqayyoo hin beeku. Dhaabbata amantii geggeessuu dandeessu, dhaabbata amantii gurguddaa keessa jiraachuu dandeessu. Garuu mootummaa Waaqayyoo sanaa wajjin wal ilaallatu. Sadaffaa namni kun Niqoodemoos namni jedhamu kun jaarsaadha nama guddaadha. Innumtiyyuu namni qancaree attamitti mootummaa gadameessatti deebi'aa. Jaarsummaadhaan beekumsaan qajeelummaa fooniitiin mootummaa Waaqayyoo ittiin galan. Qajeelummaadhaan jaarsummaadhaan mootummaa Waaqayyoon argatan. Dargaggeessa waan ta'aniif mootummaa Waaqayyootti galanii jaarsummaa waan ta'aniifis mootummaa Waaqayyoon dhaban.
Garuu namni kun nama hubata at least nama waa'ee yaada naanneffatedha, nama qajeelaa, nama macaafa beeku garuu qajeelummaan isaa san fayyan. Namoonni tokko tokko baay'ee qajeelummaa kana dhalachuudhaan maatiirra dhalatan anuun ejju anuun sobu anuun wantoota cubbuudha dhamanii faarfatan leellifaman biyya lafaa kanarra jiran hin godhu waan ta'eef umuriin koo birana darbeera waan ta'eef nama qajeelaadha ofiin jira. Umuriidhaanis miti qajeelummaan amanuudhaan malee. Qajeelummaan nama akka moofaa baarsaatedha sagalee Waaqayyoo. Hundinuu yakkaniiru, hundumtinuus cubbuu keessatti kufaniiru. Roomii boqonnaa 3:10 kaatanii gaafa laaltan akka dhalli namaa guutummaa yakki, akka dhalli namaa guutummaan abaaramaa ta'e lafa kaa'a. Garuu namni kun umuriidhaan nama guddaa. Inni afuraffaa kwaalitiin Niqoodimoos qabu Fariisaawwiidha. Fariisaawwi jechuun baay'isaan tokko tokko namoonni barsiisaa macaafaa iddoo baay'eetti Fariisaawwiin jecha arrabsootiin kan wal fakkaatuun kaasu. Fariisaawwi ta'uun baay'ee jecha arrabsoo miti, jecha dhaabbata amantii isa guddaa jechuudha baay'ee. Fariisaawwi jechuun namoota feenesii ta'an amantii keessatti namoota ciccimoo ta'an jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa tokko kaatanii gaafa dubbifatan isin barumsaa warra Fariisotaa kana fudhadhaa garuu karaa isaanii irra hin bu'inaa. Fariisaawwi jechuun warra waan hundumaa axxannaatanii fixan, warra qorannoo riserchii jireenya isaanii irrattis biyya lafaa irrattis macaafa irrattis gaggeessan jechuudha. Fariisaawwi namni kun kwaalitii gurguddaa afur qaba. Garuu mootummaa Waaqayyoo beeku. Mootummaa Waaqayyoo beekuun laga dhalanne biyya dhalanne yookaan immoo barnoota baranne walitti hin dhufu. Mootummaa Waaqayyoo beekuun hafuura baay'ee hojii hafuuraati. Hojii hafuuraa gaafa isin jedhu Kiristoos Yesuusitti amanuu qofa. Namni gadi bishaanii olii hafuuratti hin dhalanne mootummaa koo galuu hin danda'u. Namni gadi bishaanii olii hafuuratti hin dhalanne. Hafuuratti dhalachuu jechuun immoo akka herrega sammuu keenyaatti miti, akka yaada keenyaatti miti. Dhalachuun ni jalqabaa doon nutti fide, dhalachuun ni lammaffaa garuu jireenyaaf. Karaa Addaamiin dhalannee duune karaa Kiristoosiin garuu dhalannee jireenya bara baraa argan. Dhalachuu karaa Kiristoosiitiin ulfina bara baraa argan. Kana immoo wangeeluma Yohaannisuma kana Yohaannisumti kun ergaa isaa gaafa barreessu. Wangeela isaa gaafa barreessu boqonnaa 1:12 warra isa amanan, warra isa tole jedhanii isa amananiif isaan jedha lakkoofsa 12 sinin dubbisa wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 1:12 dubbi akka jedhutu jira. Warra hamma isa simatanii fi immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Lakkoofsa 13 isaan kun Waaqayyotti dhalatan jedha. Waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne. Waa sadii dhiiga, fedha fooniif fedha dhiiraatti hin dhalanne. Namooti addunyaan biyya lafaa kana keessatti jeequmsa guddaan gaggeeffamaa jiru dhaabbata amantaatii fi akkasumas wantootuma akaadaamii biyya lafaa kanarra jiran keessaa kan rakkoo guddaa fedha fooniitii fi dhiigarraa dhalachuuf fedha dhiiraati. Kun sadan baay'ee wantoota jireenya addunyaa amma keessa jiraachaa jiru kana jeeqanii. Kiristoos Waaqayyoorraa dhalatan malee isaan namarraa, foonirraa, dhiigarraa miti. Warri Waaqayyoorraa dhalatanii fakkaattiin isaaniis Waaqayyoodha. Seerumaa boqonnaa 1:27 kan gaafa dhufan. Namni nama irraa dhalatee fakkaata, qaama irraa dhalatee fakkaata. Eenyumtiyyuu abbaa irraa dhalatee fakkaata yookaan haadha isaa yookaan abbaa isaa fakkaata. Nuun abbaa irraa dhalanne fakkaanna gaafannu abbaa keenya isa foonii miti. Kiristoos irraa Waaqayyoorraa waan dhalanneef Waaqayyoon fakkaanna. Waaqayyoon kan ittiin fakkaannu funyaanii ijaan miti, qaama keenya hojjaadhaan miti. Waaqayyo hojjaa koo kana qaba miti. Foon kan uffadhu kan uffata miti. Hafuuraan dubbachuu barbaanna malee. Hafuuras dubbachuu barbaadeetu malee. Kanaaf Yohaannisis akka warri isa simatan hamma isa simataniif jechuun warra toleedhaan isatti amananiif aboomucummaa isaanii kenne. Isaan Waaqayyoorraa dhalatan malee fedha foonirraa yookaan fedha dhiirarraa dhalanne. Hafuurarraa dhaladhe an hafuura jechuun waan qaqqabatamu hafuura qilleensa isa bakkee kanaa jechuu miti. Jechuu miti. Kutaa kanarraa kan inni kaasu hafuurarraa dhalattan isin Waaqayyoodhaa dhalattan kan Waaqayyooti kan inni Waaqayyoon qaqqabatamu hin argamu. Wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 4 Yesuus Kiristoos dubartii Samaariyaatti gaafa se'ee waa'ee bakka waaqeffannaatiin gaafa seenii istirii biyya sanaa gaafa seen kaastu akkasittiin jedhe Waaqayyo hafuura warri isa waaqessanii dhugaaf hafuuraan isa waaqessu. Waaqeffannaa waldaa kiristaanaa keessa jiru baay'een isaa kan inni foon ta'eef kan inni meeshaa duwwaa ta'eef fooniin gaafa waaqeffannuudhaaf. Waaqayyo hafuura warri isa waaqeffataniif dhugaan hafuura. Dhugaan hafuura jechuun teessoo irraan teenyu jechuu miti. Gara waldaa kiristaanaa nannu jechuu miti. Namaan hin dubbannu hin hojjennu jechuu miti. Eenyummaan keenya garuu hafuuradha.
eenyummaan koo foon miti amma. Eenyummaan koo foon taanaan seeruma boqonnaa sadii lakkoofsa sagalee kan gaafa dubbattan dubbi akka jedhu argitu. Ati foonirraa waan dhufteef biyyoorraa waan dhufteef biyyootti deebitaa. Ati jechi jedhu sun baay'isee namicha bakka bu'a. Atiin namicha kufee du'e sanaan jedhaa raddaan jedhaa sanaan jechaa. Kakuu haaraa keessatti dhufee ati kan jedhu garuu hafuuraan jedha. Kana Phaawulos gaafa dubbatu Roomee boqonnaa 7 irratti eenyummaan koo foonii anaan wallaansoo qaba. Eenyummaan koo foonii jechuun bodiin koo kun anaan jechuun isa keessa isaa jiru hafuura isaa sana jechuudha. Keessa keenya eenyummaa hafuuraa jira waan ta'eef. Keessa keenya eenyummaa hafuuraa kan Waaqayyoon fakkaatutu jira. Kanaafuu namni Waaqayyoorraa dhalate Waaqayyoon fakkaata. Waaqayyoon kan fakkaannu immoo fooniin miti hafuuraan. Shaaloom.